Iccitiin lagni Arjentiinaa diimaa bifa dhiigaatti geeddaramuu kun maal ta'inna laata? Taateen kun jimaata gurraandhala torba bara 2025 laga magaalaa guddoo Arjentiinaa Buenos Aireesitti mul'ate. Dubbichi miidiyaalee gurguddoodhaaf ijoo dubbii ta'eera. Jiraattonni naannichaas laga dhiigatti geeddarame arganii naasuu keessa galaniiru. Naannoon kun warshaalee gogaa fi industirii biroo kan qabu yoo ta'u, faalamni kunis sanarraa maddoo hin oolu jedhamee jira. Suuraalee keemikaalli industirii gara sulula Sarandii Stream kan gara laga Plate River qarqara kibba magaalattii yaa'utti gatamuun isaas sodaa kaasee jira. Qondaaltonni bulchiinsa magaalaa Abeellaandaa magaalaa guddoo Arjentiinaarraa gara kibbaatti gara kiiloomeetira 15 fagaattee kan argamtu Aaleenitti wanti summii qorichaaf halluu keessatti fayyadaman jiraachuu akka danda'u shakkuu isaanii himanii jiru. Ministeerri naannoo bulchiinsa Buenos Aires akka jedhetti wanti bishaan kun akka diimaa ta'u godhee kam akka ta'e adda baasuudhaaf saamuda laga kanarraa fudhachuusaa ibsee jira. Ministeerichi halluun kun wantoota orgaanikii irraa kan ka'e ta'uu danda'a jedhee jira. Haa ta'u malee jiraataan naannoo sanaa Dukomols akka jedhanitti lagni kun kanaan dura cuquliisa, magariisa, bifa diimaa yookaan gubbaan isaa zayita fakkaatu mul'achaa ture jedhan. Naannoo bishaan kanaa namoota harka qalleeyyiitu jiraata. Hammam akka isaan faalama kanaan miidhaman tilmaamuudhaaf ogeessa ta'uu gaafatu jedhan jiraataan magaalattiidha.